Hai kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune kan amantaa garaa garaallee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti alhamdulillah rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha. Egaa baga jiraattanii baga isaa kana keessanii anallee gammachiistanii ammas bakka jirtanutti rabbi nagaa isin godhuun isiniin jedha. Ani egaa akkuma beektan maqaan kan koo Rashaad Zeenuu naan jedhanii warra beektan ugaana beektanii warra beekne immoo wal barnoota gaariin isiniin jedha. Ani egaa akkuma beektanu waa'ee Android irratti waa'ee applicationii garaagaraa irratti waan beekurraa waan rabbiin na barsiiserraa kan hin beeknes immoo barachaadhuma amma beekurraa isiniif qooduutti jira. Kan hin beekne immoo barachaadhumaan isiniin jedha. Warri egaa har'a gara mana kiyyaa gara YouTube channel kiyyaa dhuftan welcome anaa dhufu baga nagaan dhuftanii manni koo mana keessanii seenaa ta'a nyaadhaa dhugaan isiniin jedha. Warri immoo amma dura maatii naaf taatanii jirtan hedduu tokko galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Warri immoo amma dura maatii naaf hin taane egaa akkuma beektanu seentanii subscribe san diimtuu san akka tuqtan laayikii sanallee akka gootanu isiniin jedha. Wal jajjabeessinu ilmaan Oromoo nuti wal jajjabeessuudhaan beekamna. Egaa akkuma wal gargaaruu gara kaaniin beekamnutti gara kanaanis immoo fakkeenya namaaf taanuun isiniin jedha. Warri addunyaa kanarra jirtan namoonni egaa ilmaan Oromoo miliyoona 60 jedhama. Miliyoona 60 keessaa egaa nama muraasa namni fayyadamu garuu baay'ina keenyatu miliyoona 60 jedhama malee egaa uummanni kan biyya keessa jira kan biyya alaa jiru egaa nama muraasa. Walumatti qaba egaa miliyoona 60 yeroo jennu egaa miliyoona 60 eessa argachuu dandeenya miti. Nama muraasa asirratti kan sagaleen kan koo kun isin bira ga'e kan na dhageessanii jirtan sagalee koo kana ana qofatu hin taane ilmaan Oromoo hundaaf nama YouTubein isaa nama 2 qabu jira kan nama 3 qabu jira wama akkasiiti gaansiniin jedha. YouTubein immoo kan inni gaafatu waggaa tokko gidduutti 1000 subscribe fi sheerii view 4000 qabaachuu qabaa jedha monetization ta'uudhaafi. Ammoo kan ammoo yoon qabaanne egaa waggaadhumatu namarratti lakkaa'a wanti itti laaffaame kun illee egaa faayidaalee namaan argatu. Isinis immoo egaa wanti isin dararu wanti isin miidhu hin jiru. Ilmaan Oromoo wal jajjabeessinuun isiniin jedha. Isin garuu dhimmuma keessan guuttattu malee yookaan warra YouTube banate kana ittaniin guuttattanu maaliif jennaan isinis sammuma keessan bohaarsuu yookaan barumsa garaa garaa egaa namni irratti barumsa tafsiira quraanaa waan adda addaa egaa kan baratu sinuma jira. Kan gara zoomii garaa garaatiin jechuudha gara miidiyaa garaa garaatiin WhatsAppidhaanis namoota waan adda addaa irratti fayyadamuudhaaf banata malee nama kanaaf jedhee miti. Isin immoo yeroo YouTube seentanii nama kana daqiiqaa lamaaf yoo lattanii subscribe gootanii fi viidiyoo 3,102 yoo irraa dhaggeeffatanii fi jettan isa bu'aa guddaa qaba. Gama tokkoon sabuma keessan guddisuu jedhama gama tokkoon afaan keenya illee guddisuu jedhama. Saniif iyyuu kanaan illee akka wal cinaa dhaabbannuun isiniin jedha ilmaan Oromoo. Egaa barumsi kiyya irraa kanan qabadhee dhufee jedhee akkaataa messengerii online dhosinuudhaa fi akkaataa messenger Facebook online dhosinuun isiniin jedhee egaa kanarratti nafaana turaatii hordofaan isiniin jedha. YouTube kiyyas immoo hiriyoottan keessaniif sheerii naa godhaan isiniin jedha. Na jajjabeessaan isiniin jedha egaa waanan isin barsiisu kanaanis ittuma laffa'eeti taabeeti kanan isin biraan ga'utti jiru. Isinis immoo daqiiquma muraasa keessatti egaa bilaashitti kan isin fayyadamuutti jirtanii taabii tokko malee barbaacha tokko malee waan isin rakkisu yookaan keessaa argachuu dandeessu. YouTubein amma dura barsiisee jedhee waan adda addaa irratti seenaatii dhaqaatii daawwadhaa waan barbaadan achi keessaa argachuu ni dandeessu. Waan achi keessaa dhabdan immoo koomentii kana jalatti na barreessaan isiniin jedha. Anis waanan beekurraa isiniif han deebisa waan hin beekne immoo itti isinii gaafadhee isiniifis himuu nan danda'an isiniin jedha. Warri beekan gaanii jiru. Kanaafiyyuu isinis immoo nu jajjabeessuu gaa warri peejii gurguddaa qabdan illee irraa keessan akka nu jajjabeessanuun isiniin jedha. Warri peejii gurguddaa gaa warri YouTube gurguddaa qabdanuu akka Shimeemaan faa Abduu Mobile App faa akka Oromoo Samsung Obsaa Teknoo inni Appii Studio akka Abdii Muktaar akka Mo'aatuubii egaa hedduudha isaanii egaa fixee lakkaa'uu danda'u. Warri YouTube gurguddaa qabanu isinillee akka nu jajjabeessanu hiriyoottan keessan yookaan maamila keessan kan isiniin dhufanii daawwatutti jiran jaraan illee jajjabeessaa jettanii akka itti nuuf himtanu hunduma keenya ijoollee reef ola deemutti jiranii fi karree YouTube banatanii egaa nama isaaniif subscribe godhu dhabee rakkatutti illee jiran akka bira dhaabbattanii cinaa dhaabbattanii jajjabeessanu dhiira hin jenne shamarran jenne xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne hundumti keessan iyyuu akka irratti gargaarsa waliif goonu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Yoon dogongora qabaaddes immoo dhiifama guddaan isiniin jedha. Asumaan iyyuu immoo gara barumsa kiyyaatti hin dabarfadha. Egaa YouTube kiyya subscribe like share gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Walumaan gara barumsa kiyyaatti dabarfannu nafaana turaan isiniin jedha.
Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu baga jiraattanii ashamaa harka fuune annagaa kooti alhamdulillah. Akkam isin jirtu bakka jiraattanii baga isaa kana geessaniin isiniin jedha. Barumsa xiqqoo tokkoon qabadhee dhufee jiraan isiniin jedha. Barumsi narra qabadhee dhufees akkamitti onlaayinii feesbuukii keenyaatiif kan miisenjerii dhossinaa akka namni yeroo hunda irra jiraaf irra hin jiru keenyallee akka namni hin beeknee fi onlaayinii feesbuukii keenyaatii fi kan miisenjerii akkatti ofirraa cufnu ilaallaa nafaana turaan isiniin jedha. Yeroo feesbuukii irra kanatti galtanii jettanuu bakka tuqaa sadanii kana rukuttuu jechuudha. Akkuma beektanuu bakka kanarraan seennaa jechuudha. Mallattoo sarara sadanii kana rukuttuu sana booda sitting and privacy jedhu kana rukuttanii jechuudha. Sitting and privacy kana rukuttanii erga kaatanii sitting bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Sitting bakka jedhu kana rukunnee akkanatti olooftanii jechuudha. Akkanatti olooftanii active status ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo isa rukuttanii jettan of duuban deebi'ee isinitti agarsiisa. Active ka jedhu kana kunola kana rukuttanii jechuudha. Yeroo kana rukuttanii kaatanii jettanuu keessan akkanatti banamee jira jechuudha. Bakka kana ofirraa ofii gootanii jechuudha. Bakka kana anamma ofirraa cufeen ture garuu ittan bane malee akkanatti ofirraa yeroo cuftanii jettan turn off ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kuno akkuma arguu jirtan isinitti marii kana kanaan ofirraa cuftu jechuudha. Egaa kan feesbuukii akkasitti ofirraa cufna onlaayinii kan miisenjerii immoo ilaallaa jechuudha. Kan miisenjerii immoo yeroo akkasitti dhuftanii irra galtanii jettanuu piroofaayilii gubbaa piroofaayilii keessanii kana dhuftanii jechuudha. Yeroo gubbaa piroofaayilii keessanii kana dhuftanii jettanuu footoo suuraa keessan irratti gadhooftu. Akkanatti yeroo gadhooftanii jettan active status ka jedhu kana dhufaa jechuudha. Asittis kun akkuma arguu jirtanii isas gaditti rukuttuu jechuudha. Yeroo gaditti rukuttanii jettan kun akkanatti banaa jira. Kan kooma cufaatti jira. Baneen isin agarsiisa. Akkanatti bantuu jechuudha. Yoo kanatti keessan banaa jiraate jedhee anamma irraan cufaa jechuudha. Yeroon akkasitti irraa cufee jedhu akkasitti turn off jedha jechuudha. Innis akkuma feesbuukiiti. Egaa onlaayinii feesbuukiitiif kan miisenjerii karaa gabaabaadhaan haala kanaan ofirraa cuftanii jechuudha. Asumaanummoo wannan isin yaadachiisuu barbaade warroonni waan garaagaraa waliin barreessitanii waan garaagaraa asirratti yoo risaalaan namaa baay'atee ka jiru yoo ta'e jedhee haala isinitti ofirraa dileetii gootanuu piroofaayiliidhuma nama sanaa yookaan maqaa peejii sanaa amma fakkeenyaa fi maqaadhuma kanarra kanumarraniyyii xiqqoo si harkaan akkas gadi qabaa jechuudha. Akkasitti yeroo gadi qabdanii jettanii jettanuu kunoo dileet ka jedhu kana isinii fidaa jechuudha. Dileet bakka jedhu kana yoo isinii fidee jedhee wanni isin barreeffama ta'ee suuraa ta'ee waan garaagaraa wanni isin walitti ergitanii bakkatti keessaa dileetii tahaa jechuudha. Miisenjeriin nama sanaa hin baduu jechuudha. Kan baduu waan walii ergaa turtan viidiyoosa ta'uu suuraa ta'uu barreeffama garaagaraa waan achi keessa guutee jiru miisenjerii keessa yoo guutee jiraate yeroo isin harkaan akkanatti gadi qabdanii jettan aktiivii dileetii kana dhufa. Yeroo dileetii kana rukuttanii jettan bakkatti isinirraa akkuma clear chat ka jennu sana akkuma sanatti bakkatti isinirraa haqamaa waan sirra keessuu hin qabu jechuudha. Yeroo kana hanqxanii kaatanii jettan mata duree kanarraa asirraa dhuftanii argachuu dandeessu jechuudha. Nama sana bakka kanaa dhuftanii argattu jechuudha yoo achi yeroo hanqxanii kaatan. Egaa barumsi kiyya irraa kana fakkaataan isiniin jedha. Haga barumsa biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. YouTube chaanaalii kiyyallee akka seentanii subscribe like naaf gootanuun isiniin jedha. Maqaanii YouTube chaanaalii kootiillee akkuma beektanuu kunoo Rashaad Zeenuu ka jedhu kanadha. Seenaatii viidiyoon amma dura gadhiisee jirullee naaf daawwadhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Haga barumsa biraatii walitti deebinu. Bye bye.